kana xiqqishu viidiyoo irraa waraabuu irratti of qusadhee ture guyyaa tokko lama keessa. Sababni isaalleen waan qabatamaa tokko waan ragaa qabatamaa tokko yoo dhagiin walumaa kaanii immosh ta'aniitiin viidiyoo waraabulleen aarsaa biraan nama kafachiisa. Iji uummatallee gaarii miti. Miidiyaa kana nama gurguddatu ilaalaa, nama nagaattu ilaalaa, nama maraata ilaalaa. Dinkata namni qalbiin isaa nagaa waan hin taane yoo immosh keessa galtee ofuma gammachiisuuf haasa'ite yoo namatti rifate gaarii miti. Saniif of qusadhee guyyaa irraa waan gaggabaa tokko isin gaafasee xiqqoo ijoommataa tokko isin yaadachiisa. Waan isin beektan duratti miidhaa Israa'el irraa dubbatu barbaada. Biyyi Israa'el jedhamtu tuni nabiyyoonni baay'een isaanuma keessaa ergamanii Nabi Muusaa deebisee hedduun nabiyyoota Israa'el matana keessaa bahan. Haa ta'u garuu ummanni kuni ummata rabbiillee didanii fasaadan daangaa dabran inumaa keessattuu ta'ammaatun ta durii caalattiin waan nama shakkisiisu. Ingadda ijoollee Falastiin ijoollee Gazzaa nama 10,000 ol daa'imman waggaa 18 olii ajjeechaatti murteessite. Bira deebitee ammas waan si ajaa'ibu doktora tokko Dr. Hussein doktora Falastiin hospitaala Kamal Adwaan keessa dalagaa. Warrootuma isiin dhooyte kana yaala doktorri kun hedduu doktora gaariidha. Qabdee guyyatti daabboo habbaa xiqqishuu takkanitiif xiqqishuu takka doktorri kun gaafa duraanitiif fi suuraa ammaa yoo bira laaltanii isinii gallakkisa yoo laaltan hedduu takka garaa nama nyaata. Israa'el maal akka taate namatti mul'isa. Wallaahi maal akka taate namatti mul'isa. Ani uumaa addunyaa kana gubbarraa ummata bineensa olii Israa'el rabbiin agarsiisa. Ummata bineensa olii ummata namaan rifan. Ummata ammallee addunyaa kanarratti balaa addunyaa ta'e. Ameerikaan lola amma Iraan waliin jammatu kan feetee ittiin galle. Netanyahuun itti dhiibee giddimaan ummata Ameerikaa ummata nagaa irratti deemaa jiru fuudhee itti galche. Biyyi Islaamaa biyyi cabde. Biyyi Netanyahuun harka keessaa hin qabne hin jiru. Hattaan Araba tana guutuu isan mataa qabee deeman. Wanni Arab sitti as haasoytu afaanin subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar siin jedha. Rimootiin duubaa yoo laaltu Netanyahuun. Yoo ati gabbaateetiin waan tokko ati dubbatte ikwaana inumaa yomma faashinni haaraa bahe yoo sheekotiin gabbaate Iraan irra biyaana sirriitti bara kun ikwaana rasuulni hedduun keessan waan ikwaana jettan kan dhaaba. Nama raayyaa abbaa mancaa fa'aa raasa hojjeta bara raayyaa ikwaana maaltu ati rabbii xiqqooma namni sabboonummaa xiqqooma namni qalxaaffaa ta'eetiin bakka namni diqqishuma jechuun doofummaarraa yoo namni diqqoo kana godhu ikhwaan maqaa haaraa fuutee nama laxxaftan. Keessattuu sheekotiin Suudi Arabiyaa jirtan afaan keessa qabadha afaan keessa. Xiqqooma namni akkana karaa isin yaaddan siyaasa isin yaaddan sanirraa akkana godha ikhwaan. Awwal bal ikama bal ikhwaan. Ikhwaan muslimin jettan isaan fattanii. Firqaa biraa fuutanii namatti laxxaftanii gad nama qabuu yaaltan. Annama tokko argee tureeni Abu Suleymaan Boyoonu jedhanii raayyaa ikhwaan bar raayyaa Alii Shabboo irratti akkana jedhe yoo jedhe hoo namni mirga dhuunfaa ofii dimokiraasiitti rakkoon keessan bar hedduun keessan hin amantan dimokiraasiitti. Namni waan barbaade haasawutti mirga uumamaa qaba. Ani Iraan yoo deeggare inni bar shi'aa deeggare inni bar akkas deeggare. Deeggaruun anshiyaa ta'uu mul'isu. Filannoon lama amma ol bahe Israa'elii fi Iraan. Lamaan kana keessaa tokko yoo deeggartu Israa'el deeggaruu qabaan. Iraan deeggaruu qaba. Yoo anallee hin ta'in yoo wanni kun wanni isaan itti jiran sun naallee hin ta'in an nama Israa'elii mataa keessa gad dhawu namaami shayxanni ol bahin deeggara. Li'annahu Israa'el ummata islaamummaa hidda kutuu deemu ganamaa galgalatti. يعني إسرائيل ربيتو عن جسو في دت إيمالي إسلام ما متعميلة إبات إسرائيل هيدا كتو جبتي يعني سي قدام كم كناف دكتورة جبا ورا فلسطين أبديت صورة نمات دكتور سيو أمل ألتن والله وان جهنم من سنة ما تفكرت هو كيساني دكتور أجايبا
كناف إسرائيل أمته بدو الدنيا را ومن أك إسرائيل بدان جرو أكسي هو دا سنجر لما فانت أنسى أمريكا أنتوني نمني قدون كيسا أك بدت هو أمريكاني بدوم قدون كمان من أمريكا كون سنتيما لأنه وني بدوم قدام كمان في ولا التن أمريكا يروي عربر والله عربر حركة إبا أمريكا ويا وفي تنا مفوتة بقطع كوبسيفته سيوف كوبسيفته باسبور أوفيسي كنيته عربني باسبور سيكنون إيسي كبجانا وام كبجان أوسو حق أمريكا الدنيا بولجت عربنا الدنيا بولجت guyyaa adiin afaan gannama garagalchee mataan nama oofa hunda beeka dhaqee argeera arabaan ameerikaan ummanni isii lola ammatti jiru kan dhibbat deeggara hin jiran jaranaanonni sagal guyyaa irra aangoo gallakkisanii jira nuti lola kana hin seennu iraanii wali rakkoo hin qabnu hin barbaannu jedhanii jeneraalonni sagalii guyyaa irra aangoo gallakkisanii jiran ameerikaan kanaaf biyyi engedde hiriira nam miliyoona 6 oltu bay ameerikaan hin deeggaran keessa hin jira li'annahu ameerikaan maali namtichi adduma ofii neetaaniyoo qabatee fiiga malee tiraamp ameerikaan hiriira kana wanni deeggaran tokko qaban fedhallee hin qaban lolallee hin fedhan inni venezuelaa si'a akkasuma deemee warra iraan ka'e dhaqee qabachuu hin dandeenye garuu wanni tiraamp haasa'aa jiru maal jedha iraan hin ajjeefne iraan hin kuffifne iraan mala guyyaa irraa qofa xiyyaara ameerikaa torba lafaan dhoyte jira FB 15 fi FP 35 akkasuma xiyyaarota gaazii fe'ee deeme guutuu harkaa lafaan dhoyte oduu inni iraan callisiine jedhu inumaa bira dabarte paayileetii xiyyaara oof qacam badee yeroo inni baadiyyaa keessa fiigu baadiyyaa keessa ummanni iraan qabaniitiin mootummatti harkaban kana jechuun maali ummanni iraan ummata tokkummaa qaba ummanni iraan xiyyaara mesaan buufatanii qabatanii jira yeroo gabaaboo xiyyaara akkasii uumanii as baasan yeroo gabaabatti ummanni iraan maaliif ummata beekumsa qaba rakkoon jiru maalini beekumsaaf duniyaan tokko miti nabi suleymaan alayhi salaam gaafa rabbii waa sadiiti kenneefi yaa suleymaan aangoo filattabo mootummaa filattabo duniyaa filatta gaafa jedhuun aangoo filattabo beekumsa filattabo duniyaa filatta gaafa rabbii jedhuun beekumsa filatta nabi suleymaan maaliif beekumsi mataadha ummanni arabaa duniyaa rabbiin itti kenne barachuu dadhabanii duniyaa kanatti fayyadamanii ittiin baratuu dadhabanii meeshaa ittiin uumuu dadhabanii ta'anii odoo isaan ruuza nyaatan irraan ba'e guyyaa ummanni iraan gaafa jarri ruuza nyaatu ruuza nyaanni ummanni gattaa'ee akkamiin meeshaa diina kana diinan ofirraa dhorginu jedhanii oomishanii meeshaan amma iraan ofirraa dhorgitu meeshaa harka ofiitiin uumte gadaafii maal goote ameerikaan gadaafiin meeshaa ameerikaa irraa bitee gaafa kan ameerikaa tuffatee meeshaa guddaa qaba ofirraa dhorgan jedheeti ka'e sooftiweeriin meeshaa sanii ameerikaa waan jiru ameerikaan sooftiweerii itti qollofte meeshaan gadaafii harkaa qabu qullaa ta'e eessa dhuka beekumsi baay'ee naayiloojiin baay'ee barbaachisaa beekumsi baay'ee barbaachisaa ummanni arabaa utuu beekumsa qabaate kaampaanii guddaa biyya isaanii dhaabee baqataa keessummeesse baaspoora namaa kenne biyya ofii guddisa birrii qofa ofii qabanii ruuzuma bichaa nyaatuun akkatti ilaal wayita iraan irra gadhooytu ima callisaa laamta kan dubbatan ani wallaahi waan se'e duraan iraan suudii wallolta keessa jedhan san suudiin iraanii taa guyyaadhaan bulchisu jaa ture itaa uummata ruuza nyaatu malee waan takkan beeku yoo akkasiillee jennee dubbannu amma gariin namaa faa warroonni waqiidaan keessa waan taatan أسين فيدمتين سعودي الرفس مو سعودي رزق كبرمت الرمبنا والله كان دمك كافي مدينة في مدة مدة سعودي كنا ودو غرفني نتطلع ما أعرف ما كيس في السنة بقتها إنه قلتنا بس أمريكان أكد الدنيا تكفت نما بقتها كيس مثل باسبور فينا ما كني سعودي إنه هو ناري سينك باسبور ما كني ندند نم يوجد لك إقامة نما إسرائيل فاق برانيتي متى برنا في الجنت بيجينا متى قبرنا في الجنت غنا متى يصير في الجنت متت إن شاء الله يا ربي فري سعودي إثيوبيا عرفتي كنا سني كوتي غياتك غيانا كسينف إن شاء الله سنجنا هنگا فيديو بلا تولي ديوت نكت ولا سنجرب بلينكي